Ocho sani matatti marii fi haadha fira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ummata keenya ummata Itoophiyaa kan kiristaanaa akka islaamaa akkuma jirtanitti nageenya rabbii isin haa qabu jedha. Harmeen keenya kun haadha daa'imman torbaati. Wallahi billahi mucaan isii ijoolleen isii gurguddoodha. WhatsApp irratti lakkoofsa bilbila ishee irraa fuudhee barreessin piroofaayilii ijoollee hoogganaa ba'u ijoollee xiyyeettee gartee laaltee bootti kaleessa odda biyyaa baatee baatii afurii naan jedhani amma uummanni arabaa fudhataniit tumanii caccabsaniit kunuu halkan guutuu fuudhee ijoollee kana bira geessee mana dubartii geessee laal ijoollee kanallee baay'ee tokko cinqaa jiran hunuu haalli irra bulanii oolan kana jechuudha. Mucayyoon tuni gaaleensa jedhamti ijoollee wallaggaatii baay'ee hojii rakkataa rabbi jazaa isii haa deebi'u. Kanaaf maal jechuu barbaade ati kaniitii kee biyyaa baafte maalirra olte akka bultu quba qabaadhu qoradhu kan immoo intalateellee biyyaa baafte hadaraa kee qoradhu. Ijoolleen teenya baay'ee cinqaa hedduu argaa jiran jechuudha. Taateen kun amma magaalaa Jiddaa keessatti kan ta'e gaamee hojii rakkannee irra furmaanni kenna maali? Kanaaf inshaallah viidiyoo kana waan isin waraabeef walumaa galatti ijoollee biyyaa yaaftanii niitii keessanis biyyaa baaftanii calleeftanii teettanii hin eegina jechuu barbaade. Maatii isaanii amma lakkoofsa beera arabaa sana yookaan warra arabaa sana qabdan yaa'an hin qabnuu jedhan. Mee ishee akkamiin haala kamiin baasboora isii qaama isii arguu dandeenya jechuudha. Namni jawaazota toofinne jawaazonni yookiin biyya kanatti hojii nama qaban. Kun akkatti namni hojii rakkataa jira. Mucayyoon tu hojii cinqamteerti. Isheefillee du'aayii godhaati. Harbee kenniifis du'aayii godha. Gaayoo kallattiin ittiin gara biyyaa gaggeessinu ka argamu taate waan wal bira jiru waan wal dubbifnu ta'a. Hadaraa keessan akka du'aayii gootaniif jechuu barbaade walumaa galatti ammoonni biraa barbaachisee osoo hin taane du'aayii godhaaf. Keessattuu dubartii teenya quba qabaadha. Miidhamanii jiran. Birrii argachuuf biyyaa bahanii amma hunoo dhibeedhaan gara biyyaa galuufi jechuudha. Cinqati sammuutiin. Wayyaa jiruu biyya namaa. Miskiina haati tun haadha jechuudha. Haadha jechuudha. Haadha ijoollee torbaati akkuma isin argitan jechuudha. Daa'imman tiyya guddifadhaaf biyyaa baatee akka baan namaan ta'u akka yaadan namaan ta'u yoo rabbiin nama laaffise malee jechuudha. Kun akkanatti miidhamtee tumamtee akka sammuu taate jechuudha. Akkuma argitan kana nama biyya namaa keessa jiru namuma keessa jiru beeka malee namni biyya namaan hubatu jechuudha. Waanuma barbaadde odooti taate siin hubatu jechuudha. Waanuma haala gaarii keessa jirtu itti fakkaata jechuudha. Waanuma haala gaarii sitti tolee wanti hundi jechuudha. Akkuma biyya keetiitti bashannattee jiraattu itti fakkaata jechuudha warra biyyaa. Garuu haalli nu warri biyya namaa keessa jirru numatu beeka jechuudha. Numaaf rabbitu beeka jechuudha. Warra rabbiin mana gaarii geesse malee warra rabbii warra nama raafmata qabu nama qalbiin isaa raafmata qabdu bira geesse malee kuuwwan jechuudha akkumatti jirutti jiraataa jira jechuudha. Hinduun himaaf jiraataa jira jechuudha. Hedduun isaanii meeqa kamtu beelaan dararamaa jira. Meeqa kamtu reebamaa jira. Meeqa kamtu mindaan isaanii dhoorgatamaa jira. Meeqa kamtu mana ofii fudhataniif sadhiisanii mana firaa, mana intalaa, mana haadhaa, mana akkoo mana zarii isaanii hunda hojjechiisan jechuudha. Cunqursaan. Meeqa kamtu cunqurfamee jiraata. Eenyutu quba nu qaba rabbii tokkocha malee. Kanaaf jechuudha dhugaa rabbii warra rabbii qalbii isaa raafmata keessa kaa'e warra rabbiin sodaa ofii kenneef malee kuuwwan akkumatti jiraachisetti nu jiraachisa jechuudha. Warri qalbiin isaanii raafmata hin qabne warri rabbiin mujrima isaan godhe jechuudha. Akkuma barbaadetti ijoollee keenya hargee baatumaa
qooqaan, beelaan, dararaa waa meeqaan adabaa jechuudha. Akkasumatti jiraataa kan jiran hedduu jechuudha kan sagaleen isaanii hin dhaga'amne, kan bilbila hin qabne, kan waa dubbachuu hin dandeenye, kan ukkaanfamanii manni itti cufame meeqa kamtu jira. Akkasiin gabbaatee ijoollee biyya isiitiin waliin argine akka hafuurri isii hin mul'annetti hin dhaga'amnetti kan ukkaamamanii manni itti cufamee taa'u meeqa kamtu jira jechuudha. Kan quba hin qabne, kan namuu quba san qabne rabbii isaa malee, kan maatiinuu yookaan abdii irraa kutatee hin jirti immoo hin duute jedhee meeqa kamtu jira, hedduutu jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya warra rabbiin mana nagaa isin geesse dalagadhaati haga rabbiin isinii laaffise keessaa galaa. Kuuwwan illee warri carraan mana badaa isin geesse rabbiin isinii haa laaffisu, nagaan keessaa isin haa baasu. Meeqa kamtu kunoo haati daa'imaa daa'imman ofii lafan nayixee daa'imman tiyya guddifadhaa, hin barsiifadhaa, hin nyaachifadhaa, hin obaafadhaa itti xaaree jettee haati maatii torbaa hadha silaa maatii kana biraa ba'uu hin qabdu. Haadha maatii torbaa jechuun hin beektan nama guddaa silaa nama gargaaramu, nama maatii ofiitiin gargaaramu. Carraadha maal godharree. Kanaaf ijoolleen keenya jechuudha rabbiin nu haa eegu, rabbiin isin haa eeguun isin jedha. Eenyutu quba qaba? Walaa abbaa manaatii ergatee walaa maatii eenyu quba sii qaba? Namni quba sii qabu hin jiru rabbii tokkocha malee. Rabbummaan tokkochi nu bira haa jiraatu bakka jirrutti jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya warra rabbiin mana nagaa isin geesse alhamdulillaahi jedha. Warri fayyaa guutuun nagayaan dalagattanii keessa galtan alhamdulillah jedha. Rabbii keessaniif galata galchaan isiniin jedha. Dhugaa rabbi baay'ee garaana nyaatti jechuudha. Haati tun jechuudha. Tumamtee haati hadha biyya namaa keessatti tumamuun, dubartiin reebamuun wallaahi jechuudha. Rabbummaan bichaan nuuf haa laaffisu.